ati nama cimaadha. Garuu waan kana hin dagatin. Kaayyoo fi galmaan gahachuuf dhama'uun har'aaf dhandhamni isaa kuraawaa ta'us kan namoonni gurguddoon addunyaa kanaa wareegamaniif mul'ata. Har'a caalaa fira boriiti. Ija foonii caalaa fageessee arga. Kutannoo fi ija jabina malee nama keessaa hin ba'u. Haala amma keessa jirtu ganuu akka qabdu sitti hima. Hojii tokko gareen hojjetamu miti. Ni tarkaanfata malee hin tiratu. Wanti ati of harkaa qabdu irratti hin hundaa'u. Biyya ati dhalatte irratti hin hundaa'u. Yaadadhu nuti gaafa daa'ima turre irsaasa fayyadamna. Amma garuu peennaa yookiin qubeessaa fayyadamna. Sababa isaa beektaa? Dogoggorri gaafa ijoollummaa ni haqama. Kan ammaa erga guddattee akka salphaatti hin haqamu. Wanta hojjennu hunduma itti gaafatamummaa fudhachuun raawwachuuf of eeggannoo cimaa barbaachisa. Kanaaf mul'ata qabaadhu. Ati yoomiyyuu abbaa mul'ataati. Nama cimaa ta'i.